Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftu taqiyya. Ru'aana appilikeeshina afaan Oromootiin nuuf hiikee hedduu jechoota rahamaan keenya egaa salphatti kanatti nuuf hiikee ittiin barree jiruu duniyaatiif jiruu akiraallee ittiin fahamuu dandeenya tokkoon isinii qabadhee dhiyaadhee appilikeeshina kun duniyaa fi akiratti illee waan isin fayyaduuf salphatti appilikeeshina kana egaa fayyadamuun dagatinaadha. Appilikeeshina kana egaa haalatti argattan isinitti agarsiisa. Na waliin tura. Haala kanaan egaa Google Chrome keessan dhuftan iddoo kanatti findjob25.com jettanii erga barreeffattan haala kanaan search godhattanii hordoftoota kiyyaa haala kanaan isinii dhufa. Ergasii egaa websaayitiin kun gisee isinii dhufe yeroo tokko agarsiitanii haala kanaan websaayitiin kun isinii bana hordoftoota kiyyaa iddoo search baringii kan irratti yeroo takka kattuquudhaan TRL jettanii barreessitanii search gootan haala kanaan. Ergasii egaa haala kanaan isinii dhufa. Yeroo takka suuraan tun gisee isinii dhufe gattuutanii ergasii egaa haala kanaan scroll godhuudhaan haala kanaan egaa iddoo install yoo kana gattuquudhaan argattu as tuquun argattu hajuu diimaadhaan qabarraa kana jalatti magariisa kana gattuquudhaan argattu. Tole egaa hordoftoota kiyyaa appilikeeshiniin kun hedduu bareedaadha. Haala kanaan egaa permiishina isaa eegalattaniif haala kanaan egaa suuraa barbaadan dhageeffattanii qara'uu dandeessan jechuudha haala kanaan. Kanaafuu egaa namoonni baay'eenis akka irraa fayyadamu immoo like, share, favorite, copy link godhuun dagatinaa ayyuutiin tun namni hundinuu akka argatu yeroo gaarii qabadhaa turtii gaarii.